Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hiriyoota koo maraaf warreen hin beekneef ani Tolasaa Abbaa Chaalenjii jechoota afaan Oromoo sirnaan barreessuuti. Akkuma yaadatamu yeroo darbee jechi maraa martoo jedhu akkamitti barreeffamaa jedhee gaaffii tokko isin gaafadheen ture. Kanaaf deebii isin kennuufan dhufe. Akkuma asirraa waliin argaa jirru jechi maraa martoo jedhu filannoo caarra kan jirutu sirriitti barreeffame. Sababiin isaas maraa martoo jennee yeroo dubbannu maraa jennee raabooda xiqqoo qilleensa fudhanna waan ta'eef ni dheerata. Sanatti aansee maan immoo ni jabaata. Maa lama goonaa umarratti too gaafa jennu ammallee ool lama ta'uu qabaan dheerata waan ta'eef kanaaf filannoon isaa caadha. Namoonni baay'een argattanii jirtu galatoomaa isiniin jedha. Namoonni baay'eenis yaaltanii jirtanii warri yaaltanii jirtanis immoo gara fuulduraatti sirriitti argachuuf hojjechuu qabdu. Dhumarratti dhaamsa tokko isin dhaamaa uummanni Oromoo dhiigaa fi lafee ilmaan isaatiin bu'aa inni argate yoo jiraate qubee afaan Oromoo kanadha. Haa ta'u immoo malee qubeen kun caccabee ni argama waan ta'eef baay'ee tokko nama aarsaa. Kanaafuu hanga dandeenye karaa dandeenyuun karaa sooshaal miidiyaa waan garaagaraa karaa walitti dhiyaannuun qubee keenya akka quba keenyaatti eeggachuun dirqama dhaloota kanaati. Kanaaf anis karaa kana nama tokko yoon barsiise yookaan yoon jijjiiree furmaataa jedhee waan yaadeef gara tiiktokitti fideen jira. Fooloo godhachuudhaan du'eet sheer kooment laayis gochuudhaan namoota baay'ee biraan naaf gaha. Ani barsiisaa afaanii miti. Haa ta'u immoo mala rakkoo kana yeroo dheeraa kaasee waan argeefan keessa kiyya waan na nyaateefan gama kanaatti fidee akkasitti naaf hubadha. Akkasumas illee namni kamiyyuu saba kamiyyuu haa ta'u afaan kamiyyuu haa dubbatu isin barsiisa taanaan irraa waa hubattu taanaan fooloo godhachuun aadaa isiniif haa ta'u. Akkasumas illee fooloo godhachuu qofa miti irraallee hin deeffatina. Anis gaaffii isin gaafadhe maraaf deebii isiniif kennuuf qophiidha. Akkasumas illee gara fuulduraatti gaaffilee kana fakkaatan isin gaafachuuf ammas qophiidha. Kana gochuuf garuu jajjabinni keessan baay'ee murteessaadha waan ta'eef na bira dhaabbadhaan isiniin jedha.